Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu poolisii yeroo kanaaf jennee qabannee dhiyaanneerra jalqaba irratti oduu ijoom. Kolleejjiin poolisii Oromiyaa bu'uuraalee misoomaa ijaarsisaa ture bakka pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa argamanitti eebbisiise. Qondaaltonnii fi miseensonni istaafii qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa duulaan biqiltuu ashaara magariisaa dhaaban. Amma oduu bal'inaan ani Girmaa Magarsaati. Godina Harargee Lixaa aanaa mi'eessootti namoonni sarara hadiida baaburaa hatan eeruu hawaasa naannichaa qaamolee nageenyaaf kennanii to'ataman. Araarso Muhammad. Godina Harargee Lixaa aanaa mi'eessootti halkan dawoo godhachuun sibiila hadiida baaburaa kan durii lafa keessaa hiikuun namoota gurguruuf yaalan 19 fi sibiilota 2100 to'achuu Daayiriktarri ittaanaa waajjira poolisii aanaa mi'eessoo saajin olaanaa Ahmaddiin Kadir ibsaniiru. Yakka qabeenya irratti raawwataman namoonni 19 to'atamee jira. Namoota 19 kan to'atamanii sibiila baaburaa gurguddaa dheeraa kana buloon isaa hiikuudhaan sibiila baaburaa dheeraa kana buloon isaa hiikuudhaan toora yoo xiqqaate sibiila dheeraa kana firii 2100 hiikanii dhoksanii mana isaanii dhuunfaatti awwaaluudhaan boolla qotanii lafa ooyiruu yookaan lafa maansaa keessatti dhoksuudhaan bifa adda addaatiin akkasitti dhoksanii bakka isaan gurguruuf yaalii godhan ture. Diivijiniin nageenya naannoo mirkaneessuu aanichaa saajin olaanaa Mangistuu Mandooyyoo gocha hannaa kana saaxiluu fi to'achuu keessatti deeggarsa hawaasni gochaa tureef galateeffataniiru. Sibiila kana yeroo to'annu hawaasni nu deeggaraa ture. Naannoo daandii irraa baay'ee fagaataa ture. Hawaasatu ceekuudhaan nu baadhateetiin gara daandiitti nu baasee konkolaataa irratti nu fe'aa ture. Kanaaf asumaan hawaasa kana galatoomaa jechuu barbaada. Fuula duraaf ammoo hawaasni kun bu'uuraalee misoomaa irratti qaama bobba'u kana wal gorsuudhaan akka lammata hojii akkanaa kanatti hin deebine akka wal gorsu asumaan ergaa dabarsuun barbaada. Namoonni gocha kanaan shakkaman dubbifnee tokko tokko gocha isaaniitti gaabbuun hawaasni nu duubatti hafan eeguu qabu jechuun dubbataniiru. Wanti kun sirrii miti kun kanuu galaafate dhiifamuu qabaa qabeenya mootummaati. Eenyu fayyadaa eeguu qabna. Dogongorree keenya rabbiin dogongorse. Kanaafuu warri firraa ifi eeguu qabaa. Kafulatees mangistii haa galu. Daayiriktarri qajeelcha poolisii godina Harargee Lixaa Koomaandar Kaasaayee Nagaash godinni Harargee Lixaa godina nagayaa fi tasgabbii qabu akka ta'e kaasuun yeroo ammaa kana garuu yakka hannaa hadiida baaburaa aanaa mi'eessoo fi gumbii bordottee keessatti mul'achaa jiruun namoota yakka hannaa kana raawwatanii fi sibiilota hedduu to'annaa jala oolchuun galmee irratti qulqulleessaa jiraachuu ibsaniiru. Hanna kana wajjin namoonni shakkaman naannoo aanaa mi'eessootti namni 19 to'annaa jala oolee jira. Sibiila baay'inaanis yoo ilaaltu hadiida baaburaa kan ittiin diriire kun gara 2100 bakka kuufamees bakka adda addaa dhoksaniis qaama shakkame kana wajjiniin sadarkaa aanaa mi'eessootti to'annaa jala oolee yeroo ammaa kana galmeen isaa qulqullaa'aa jira. Lammaffaa aanaa gumbii bordoddeettis bifuma saniin gara nama 12 amma ammaatitti to'annaa jala oolee jira. Lammaffaa akkasuma sibiilli hedduun qabamee waajjira poolisiititti galii ta'ee jira. Kana malees yakki bu'uuraalee misoomaa irratti yoo raawwatame kan miidhamu uummata waan ta'eef hawaasni keenyas kana hubachuun eegumsa bu'uuraalee misoomaa akka cimsuuf hojjechaa jiraachuu himaniiru. Namoonni hanna akkasii kana keessatti bobba'an olaantummaan seeraa akka kabajamuu danda'u galmeen gareen qorannaa galmee kana karaa cimina qabuun qulqulleessee seeratti yeroo gabaabaa keessa dhiheessee namni hanna kanaafuuf qopheessee jirus akka irraa barachuu danda'u. Dhimma bu'uura misoomaa kanarratti miidhaa dhufu kan miidhamus hawaasa biyya kanaa waan ta'eedhaaf hawaasni biyya kanaa nu cinaa hiriiree bu'uura misoomaa kana abbummaadhaan itti gaafatamaa fudhatee akka inni eeguu danda'u. Hattoota amma dhimma kanarratti bobba'anii rakkoo uumaa jiran kanas saaxilanii kennanii seeratti dhiyaachuu akka isaan danda'an hojiin toora kanaan hojjetamaa jiru hojii bal'aa ta'uu isaati.